Kun sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Muddee 12 bara 2014 akkam jirtu kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenya kun sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Akkuma beekamu dursa oduu sin dhageessisna. Itti aansuunis qophii addaa somni nama oolcha malee nama bulchu jedhu jaal hariiroo jorgoon isiniif dhiyeessina. Sirba warraaqsaas ni qabna. Anis kan isin waliin turu Biiftuu Galmooti. Hanga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Amma angafoota oduu. Boba'aan konkolaataa guutuu biyyattii irraa dhabamuun diinagdee biyyattii jeeqaa jira. Neetworkiin Itoophiyaa guutummaan guutuutti hojii ala ta'uun beekame. Paartileen siyaasa biyyattii keessatti socho'uu hin dandeenye. Ayyaanni sabaaf saboota wayyaanee fashalaa'e. Dhimma kanas ilaalchisuun qophii bal'aa qabna. Babal'ina oduuf gara jaal tokkicha murteessaattiin isin dabarsa. Guutuu biyyattii har'a Itoophiyaa jedhamtu kana keessa dhiyeessi boba'aa konkolaataa dhabamsiisuun wayyaanonni ta'e jedhanii uummata dararaa akka jiran addaate. Yeroo har'aa naannoo kamittuu godina kamittuu aanaa kam keessattuu boba'aan konkolaataa akka hin jirre hubatameera. Keessaafuu konkolaattonni magaala Finfinnee irraa gara godinootaatti akkasumas godinoota irraa gara magaala Finfinneettii fi aanaa tokkorraa aanaa biraatti kan sochoosu konkolaataa waan dhabameef imaltoonni haajaa garaagaraaf biyya keessaa socho'uu dhorkamanii darara kana hin jedhamne akkaan hamaa keessatti akka argaman eerameera. Sababa kanaan namoonni bakka ga'anitti hafuun baasiilee gurguddoo fi rakkinaaf akka saaxilaman ifa ta'eera. Konkolaattonni biyyattii keessaa bakkuma ga'anitti dhaabbachuun karaa irratti hafanii mul'achaa jiru. Keessaafuu magaala Finfinnee keessatti taaksilee waan hojii dhaabaniif namoonni gara hojiitti bobba'us ta'e bobba'anii galuu hin dandeenye. Ispaaltiin magaala Finfinnee duratti konkolaataan cinqamaa ture har'a dirree one fakkaateera. Bakkoota tokko tokkotti ammoo konkolaattonni boba'aa fixatan dhaabbatanii karaa cufuutiin karaa darbaa dhorkatanii namoonni dhiibanii karaarraa yeroo maqsan mul'ata. Walumaa galatti meeshaaleen gara magaalaatti seenanii fi gara godinaaleetti ba'an dhaabbachuu irraa kan ka'e diinagdee fi gabaa biyyattiis jeequu jalqabuun isaa beekameera. Uummanni magaala Finfinnee taaksii eeggachuuf hiriiree dhaabbatuu fi miilaan adeemu yeroo ilaalan kan warraaqsa uumuuf hiriira nagaa ba'an fakkaata. Haaluma wal fakkaatuun telekominikeeshiniin Itoophiyaa neetworking siistamiin isaa guutummaa guutuutti hojiitiin ala ta'uun beekameera. Wayyaaneen ta'e jettee mirga wal quunnamtii uummataa fi asiif achi socho'u uummataa orkachuun diinagdeetiinis uummata laaffisuuf akka kana gootu ifa galaadha. Ibsaa fi bishaanis bakkoota hedduutti dhabamuun biyyattiin gara gammoojjii dukkanaatti geeddaramuun ishee hubatameera. Gama biraatiin wayyaanonni paartiilee biyya keessaa irratti waraana bobbaasuun duula addaa bantee jirti. Haala kanaan paartiileen kamuu miseensotaa fi deeggartoota isaanii qabatanii mirga hiriira nagaa ba'uu akka dhorkataman gabaafameera. Wayyaaneen hogganoota paartiilee siyaasaa tokko tokko akka ajjeesuu fi hidhuu jalqabde akkasumas hiriira nagaa paartiin Samaayawii waame akka reebdee bittinneessite ni yaadatama. Oduun keenya har'aa kanuma qophiilee afaan waliin turtii gaarii. Oduu gaddaa muddee 9 mudate. Sabboonaan Oromoo barsiisaa Dirribii Nagaasaa dararama guddaa mootummaan TPRDF yookaan TPLF OPDO'n irratti raawwataniin waggaa 3 oliif mana hidhaa maakalaawwiif qaallittiitti hidhamee dararamaa kan ture darara ulfaataa irratti raawwatamaa tureen geedootti lubbuun isaanii wareegamee jira. Sabboonaan Oromoo barsiisaa Dirribii Nagaasaa mana barnootaa sadarkaa lammaffaa qophaa'inaa muummee barnootaa Information Technology barsiisaa kan ture. Sochii warraaqsa dargaggootni Oromoo mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo kabachiisuuf geggeessan keessatti ga'ee guddaa taphachaa kan tureef sabboonaa Oromoo mirgi namummaa fi diimokiraasii uummata Oromoof kabajamuu qaba jechuun sodaa tokko malee gaaffii mirga abbaa biyyummaa finiinsaa kan turedha. Gootichi Oromoo barsiisaa Dirribii Nagaasaa bara 2010 irraa barnoota maastersii argachuun Yuunivarsiitii Adaamaatti damee barnootaa Information Technologytiin carraa barnoota maastersii
itti fufee barachaa utuu jiru mootummaa abbaa irree wayyaanee EPRDF yookaan TPLF OPDO'n humnoota tika isheen bara 2011 ukkaamsuun fincila diddaa garbummaa qindeessaa jirta. Sochii warraaqsa qeerroo bilisummaa Oromoo qindeessaa jirta. Abaa waliin hidhata guddaa qabda jechuun ukkaamsuun mana hidhaa wayyaanee giddu galeessaatti darbame humnoota tika wayyaaneetiin dararama daan waggaa tokko oliif irratti fudhatamaa turu yeroo gara yerootti gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Mootummaan wayyaanee barsiisaa Dirribii Nagaasaa waggaa 3 oliif erga dararaa turte booda ganna darbe hagayya 2014 keessa mana hidhaa Qaallittii irraa kan gallakkise utuu inni du'aaf jireenya gidduu jirutti dararamaa jiru ta'uun beekamaadha. Gootichi Oromoo barsiisaa Dirribii Nagaasaa erga mana hidhaa wayyaanee irraa ba'es guyyaa tokko boqonnaa hin arganne. Dararama wayyaaneen irratti raawwatteen haala fayyuu hin dandeenyee fi yaaddessaa keessa turuun hospitaala Geedootti lubbuun isaanii wareegamee jira. Sirna awwaalcha isaa kana irratti argamuuf uummatni Oromoo, dargaggootni, barattoonni Oromoo fi barsiisonni Oromoo godinaalee Oromiyaa garaagaraa fi dhaabbilee barnootaa garaagaraa irraa gara kanatti adeemaa jiru. Mootummaan abbaa irree wayyaanee yakka ofiin dhala Oromoo irratti dalageen kanaan sodaa guddaa keessa seenuun magaalaa Amboo hanga magaalaa Geedootti humna waraanaa guddaa ramaduun magaalotni Amboo, Gudar, Baabichaa, Geedoo, Ijaajjii fi Ballammiin waraanaan qabamtee jirti. Hoggansi qeerroo bilisummaa Oromoo darara ulfaataa gooticha Oromoo barsiisaa Dirribii Nagaasaa irratti raawwatamaa turee fi wareegamuu gooticha kanaaf gadda ulfaataa itti dhaga'amaa jiru dargaggootni Oromoo fi uummata Oromoo hundaaf ibsaa jira. Muddee 12 bara 2014. Soomni nama oolcha malee nama hin bulchu. Mootummaan wayyaanee ifaan qabatamatti yookaan gochaan farra sabaa fi sablammii uummattoota biyyittii taate akka diinummaan ishee irratti hin beekamne hololli isheen guyyaarraa guyyaatti gaggeessitu mootummaan saboota biyyittii walii galchee wal jaalachisee jiraate of fakkeessuu feeti. Haqni lafa jiru garuu waan gabaan odeessu gowwaan galee niitii dhoksaa isa jedhan wajjin wal fakkaata. Wayyaaneen akkuma biyyittii kanatti seenteen tooftaa dulloomaa qoqqoodanii bituuti eegalte. Kunis saboota walitti buusuun wal shakkii fi sodaa akkasumas jibbiinsa dagaagsuun tokkummaa isaanii miitee irree tokkummaa laaffistee saba tokkummaa dhabe adda addaan bituudha. Saboonni biyyittii har'aan tana kaan haa turu dorgommii ispoortiillee waliin gaggeessuu hin dandeenye. Kunis bakkoota garagaraatti keessaafuu naannoo Amaaraa Bahardaar keessatti maaltu akka mul'ate yaadachuun gahaadha. Adeemsa wayyaanonni itti jiran kanaan biyyattiin yeroo gabaabduu keessatti gara Rwaandaa lammaffaatti akka isheen tarkaanfattu raaguuf beekumsa addaa hin barbaachisu. Kan nama dhibu immoo wayyaanonni yeroo tokko tokko qabsoo uummanni Oromoo jaarraaf gaggeessee ofiif mirga isaa kabachiifataa jiru kana akka waan isaan waaqa tahanii mirga uumamaa Oromoof kennan of fakkeessuu kajeelu. Kana malees amma isaanii danda'ametti afaan Oromoo ukkaamsaa, afaan Oromoo isa akka volkaanoo dhohee isaan liqimsuuf taa'u kan ammoo yeroo ilaalan afaanuma Oromoo kanayyuu kan Oromoo barsiise unu wayyaanotaa jechuun washakkatuu barbaadu. Kuni waan nama dhibu keessa darbee nama kofalchiisudha. Dhiiroo dhuguma afaan Oromoo ilmaan Tigreetu nu barsiise moo nuti ganamuma Oromoo taanee uumamnee dhiibbaa isaan bittaa dhufaa dabraan afaanii fi eenyummaa keenya balleessuuf yaalan hunda dandamanne qabsoo keenyaan as geenye. Har'as ta'e booru mirga keenyas ta'e bilisummaa keenyaa fi walabummaa keenya gama kamiinuu eenyurraa eegnaa. Oromoon wayyaaneerraa eegees hin beeku, eegus hin argatu. Saba daandii qabsoo isa baasu beekudha. Holola afaan faajjii wayyaaneetiinis kan burjaaja'u hin jiru. Wayyaaneen biyya isan beekne dhaqee waraabessi itillee naaf afaa jedha akkuma jedhani mirga sabaa fi sablammii uummattoota biyyattii kan kabaje anadha. Kanaafuu guyyaa samaanaa yookaan nikaa gabrummaaf
itti sinkaa dhimmadhe kana dhiichisaa naa kabajaa jechuun sirba dirqii sirbisiisuuf erga paarlaamaa irratti tumattee kunoo ganni 9 naanna'e. Kunis itti goobante jennee fudhachuu dandeenya. Akkamitti yoo jettan sabaaf sablammii tokko tokko akkaataa garagaraan gowwoomsitee dabballoota keessaa hanqaaqxeen barabaraan naa dhiichisaa jecha yeroo uummatni dhiichisu wayyaaneen gola uummattootaa kana saamti. Xiyyeeffannaan TPLF dinagdee biyyattii saamuu fi sassaabbachuu yoo ta'u xiyyeeffannaan saboota kaanii dhiichisa aadaa fi afaan irratti qofa akka ta'uudha tarsiimoon isaanii. Kanaafuu yeroo saboonni isheef gowwooman ayyaana sabaaf sabootaa jedhanii asii dhiichisuuf hudduu raasan isaan ammoo dinagdee guurratu. Haala kanaan TPLF lafa qotee bulaa biyyattii warshaalee fi qabeenya hedduu abbootii qabeenyaa biyya alaa fi keessaatti gurgurachuu warqee biyyattii fi albuuda akka taantaalemii fi kaan saamuun uummata biyyattii mooksaa ruubii jaarraa tokko jaarraa gabrummaa dabre irratti dabalanii nurratti lakkoofsisan. Haa ta'u malee somni nama oolcha malee nama hin bulchu akkuma jedhan ayyaana sabaaf saboota wayyaanee baranaa irratti garuu wayyaanota salphinatu mudate. Bakkoota garagaraatti ayyaanni sabaa fi saboota wayyaanee akkamiin kabajame laata? Gabaasaan qeerroo bilisummaa kallattii garagaraarraa nu dhaqqabeeraa hordofa. Muddee 9 bara 2014 mootummaa wayyaanee EPRDF olola burjaajii maqaa ayyaana sabaa fi sablammootaa kabajana jechaa jiru irratti gootonni qeerroo bilisummaa Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoo fi uummatni mormii guddaan dura dhaabbachuun wayyaanee abbaa irree haala yaaddessaa keessa buusan. Akkuma hoggansi qeerroo bilisummaa Oromoo ayyaana sabaa fi sablammoota wayyaaneen daheeffattee umrii abbaa irrummaa ishee dheereffachuuf tattaafattu ilaalchisuun shiraa fi dhiiga lammiiwwan biyyattii addatti immoo gochaa duguginsa sanyii uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru ilaalchisuun ibsa dhugaatti eenyummaa wayyaanee ibsuu danda'u uummata biyyattiif qeerroon dabarse irratti hundaa'uun goototni qeerroon barattoonni Oromoo shira wayyaanee diiguu fi fashaleessuu irratti xiyyeeffatan. Muddee 7 bara 2014 gootonni qeerroon barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Mattuu olola wayyaaneen maqaa ayyaana sabaa fi sablammootaa bifa dhoksaa ta'een galgala aduu dhihaan mooraa yuunivarsiitii Mattuu galma keessatti kabajuuf yaalii akkuma gochaa jirtuun dabballootni wayyaanee akkuma galma keessatti walitti qabamaniin gootonni qeerroon barattoonni Oromoo dhagaan galma ololtoonni wayyaanee keessatti walitti qabamte reebuun mooraa keessaa ari'uun sagantaan olola wayyaanee fashalaa'e. Biyya mirgi uummataa fi lammiileen biyyattii keessatti sarbamee jiru biyya dhiigni uummata Oromoo irratti lola'aa jiru keessatti mirga uummataa kabajsiifne jechuun tuffii uummata biyyattiif wayyaaneen qawweetti amanuu qabudha. Kanaafuu olola sabaa dibbee sobaa wayyaaneen reebdu dhaabbatnee aggeeffachuu hin qabnu jechuun sagantaa wayyaanee ifatti fashaleessan. Uummatni magaalaa Mattuu tarkaanfii goototni barattoonni Oromoo fudhatan kana kan deeggaranii fi hedduu itti gammaduun kan cinaa dhaabbatan ta'uu ibsatan. Akkasumas muddee 7 bara 2014 godina Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa bakka wayyaaneen ayyaana sabaa fi sablammootaa kabajaan jira jettee ololaa jirtutti goototni barattoonni Oromoo fi lammiileen cunqurfamoo biyyattii yuunivarsiitii Asoosaa wallee warraaqsaa irratti kaasuun mootummaa wayyaanee dura dhaabbachuu eegalan. Barruuleen warraaqsaa haalaan bittinfaman. Qeerroon barattoonni Oromoo wallee warraaqsaan adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo faarsan. Kana malees muddee 7 bara 2014 mootummaa wayyaanee dhokatee gara galgalaa ayyaana sabaa fi sablammootaan kabaja jechuun olola afuufuuf akkuma odeeffattetti dabballoonni wayyaaneellee irratti argamuu dhabuun waan ETV fi raadiyoon olola wayyaaneef ta'u waan waraaban dhabuun wayyaaneen qaanii guddaa keessa seentee jirti. Gootonni barattoonni Oromoo wayyaaneen daldala siyaasaaf maqaa sabaa fi sablammootaa oofaa jirtu dhaabuun
yakka duguginsa sanyii uummata Oromoo irratti dalagaa jirtuuf seeratti dhiyaachuu qabdi jechuun guyyaa ayyaana sabaa fi sablammootaa oofaa jirtu olola gabroomsaan oofu malee uummata Oromoo fi lammiilee cunqurfamoo biyyattii bakka hin bu'u jechuun fudhatama dhabsiisan. Bifuma wal fakkaatuun muddee 2014 irraa eegaluun goototni qeerroon barattoonni Oromoo fi barsiisonni Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa shira wayyaanee irratti dammaquun guyyaan ayyaana sabaa fi sablammootaa kun uummata Oromoo fi lammiiwwan cunqurfamoo biyyattii hin ilaallatu. Ololli kun uummata irraa dhaabbachuu qaba jechuun wayyaanee afaan faajjessitu qaanessan. Mootummaan wayyaanee humna poolisii federaalaa fi humna waraanaa bobbaasuun magaalaa Jimmaa fi mooraawwan yuunivarsiitii Jimmaa fi kolleejjii barsiisota Jimmaa irratti eegichi haalaan jabaachuun uummata gara fincila diddaa gabrummaatti dammaqsaa jira. Addatti immoo gootonni barsiisonni Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa muddee 2014 mooraa yuunivarsiitii Jimmaa mooraa agriikaalchar keessatti humnaan walitti qabanii akka guyyaa ayyaana sabaa fi sablammii wayyaanotaa irratti yaada kennaniif dirqamuun galma moorichaa lafa barsiistonni hojjettoonni yuunivarsiitichaa fi bulchitoonni magaalaa Jimmaa fi godina Jimmaa dabballootni wayyaanee jiranitti biyyattii keessatti sirna Haile Sillaasee irraa eegalee heerri mootummaa biyyattiin ittiin gaggeeffamtu maqaaf waraqaa irra kan taa'e malee uummata biyyattii kan fayyadu miti. Biyyattii keessatti bara mootummaa fiyudaalotaa irraa eegalee hanga har'aatti dhiigni ilmaan namaa seeraan ala dhangalaafamaa jira. Mirgi namummaa fi dimokiraasii sarbamaa jira. Kun immoo heera barreeffamaa irratti har'allee kan faallessu malee kan deeggaru miti. Garuu tarkaanfiin uummata biyyattii irratti fudhatamaa jiruu fi haalli qabatamaa heera EPRDF irra jiru takkaa kan waliin fakkaannedha. Gochi ta'aa jiru kan Minilik Haile Sillaasee fi Dargii waliin wanti adda godhu maqaa qofa jechuun beektonni Oromoo wayyaanee afaan qabsiisan. Gaafa beektonni dhugaa qabatamaa heera biyyattii keeyyataan tarreeffamee jiru baasan dabballoota wayyaaneetti waanuma heera biyyaa irratti yaada kennaa jiran ta'uu hin hafne jedhu kanneen gurraan dhagahan. Kana malees mootummaa wayyaanee humnaa fi dirqamaan guyyaa ayyaana sabaaf sablammootaa jechuun ololaa jiru kana aanota godina Jimmaa keessatti akka kabajamuuf dhiibbaa guddaa kan gochaa ture diddaa uummataan duraa fashalaa'ee jira. Uummanni Oromoo ibsaa fi sochii qabsoo warraaqsaa fincila diddaa gabrummaatti jiru dabarsaa jiruun wal qabatee uummatni godinichaa aanota kanneen akka Limmuu Saqaa, Limmuu Koorsaa, Geeraa, Gaattiraa fi Aggaaroo fa'aarratti uummatni olola wayyaanee kana irraa qooda fudhachuu diduun mormii guddaa sirna nama nyaataa wayyaaneef qabaachuu mul'isan. Akkuma godinichatti dabballootni wayyaanee karaa ETV fi raadiyoo isaanii olola gaggeessan dhabuun muddama guddaa keessa galuun guyyaa muddee 8 bara 2014 galgala dhoksaan mooraa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti kabajuuf yaaliin godhamus qeerroon goototni barattoonni Oromoo wallee warraaqsaa itti qabsiisuu eegallaan dabballoonni wayyaanee sodaa keessa galuun sagantaa eegalan addaan kutuun kan dhaaban ta'uun mirkanaa'eera. Walumaa galatti barana bakka hedduutti wayyaaneef hin milkoofne. Muddee 7 bara 2014 goototni qeerroon barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Wallaggaas guyyaa ayyaana sabaa fi sablammoota biyyattii kabajaan jira jechuun wayyaaneen ololaa jirtu gamtaa barattoota Oromoo jabeessuun barri wayyaanee 23 xumuramtee waggaa 24 raawwachaa jirtu kun lammiilee biyyattiif bara ukkaamsaa bara rakkinni gama amantaan siyaasaa fi dinagdee fi hawaasummaa itti ulfaatee fi rakkisaa ta'e bara nagaa fi nageenyi dhibame sirni dabballummaa abbaa irrummaa itti gaafa baase addatti bara Oromoon jumlaan itti wareegame mirgi namummaa fi dimokiraasii ilma namaa itti ukkaamame jechuun barruulee garagaraa bittinsuun olola sirni gabroomsaa wayyaanee oofaa jirtu balaaleffatan. Gootonni barattoonni Oromoo damee Gimbiis adeemsuma wal fakkaatuun olola wayyaanee fudhatama dhabsiisuun wayyaaneetti waaroo salphinaa uffisan. Kanarraa ka'uun mooraan yuunivarsiitii Wallaggaa magaalaa Naqqamtee fi Gimbiis humna waraanaan eegamaa jira.
mootummaan abbaa irree wayyaanee EPRDF sochii diddaa fi dura dhaabbannaa shira wayyaanee qeerroon barattoonni Oromoo gaggeessaa jiran irraa yaaddoo fi sodaa guddaa fincila diddaa gabrummaa narratti qabsiifame jedhu irraa ka'uun magaalota gurguddoo Oromiyaa akka Jimmaa, Mattuu, Naqqamtee, Amboo fi Finfinnee humna poolisa federaalaa fi humna waraanaan eegaa jirti. Dhaabbileen barnoota Oromiyaa akka yuuniversitootaa fi kolleejjotni hundinuu poolisii federaalaan eegamaa jiru godhan. Addatti mootummaa wayyaanee humna waraana guddaa gara dhiha Oromiyaatti bobbaasuun daandii magaalaa Mattuu irraa gara Asoosaatti geessu humna waraana wayyaaneen eegsisaa jiran. Haaluma wal fakkaatuun daandiin Wallagga dhihaa Dambidolloo, Gimbii fi Asoosaa geessu humna loltuu wayyaaneen irratti ramadamee eegamaa jira. Haala kanaan ayyaanni sabab saboota wayyaaneen holola afuufaa baate barana salphinaan xumurame. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya har'aa kanumaan goolabna. Qophii itti aanutti hanga wal agarru nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.